Sono ragione vioi sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo vioi sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun laayyuu jalqaban. Jarkan galchumaaf waliin teessan nagaa sora qabatanii qilleensi baraa kun akkamii sanitti jira. Nu naga callaa nageenyilleen baalkumaati vii'oo afaan Oromoo naayil sa'aatirraa caqasuu jirtan. Ansooraan hafeeti. Itoophiyaatti nam kalees qoratan keessa nam shan irratti vaayirasii koronaa argan. Ammallee nam tokkotti dhiba kanaan lubbuu dhabe. Namni hedduun torban sadiin duratti Keenyaa dhufeetiin vaayirasii koronaa qabaachuuf dhibaachuu isaanii ilaaluu fi mooyyalee gorsan keessa namni dhiba kan qabu akkamiin adoo dhiigisaa qoratanii hin fixinu iyyuu nama hedduu waliin makiina yaabbatee naannoo kibbaatti dabre. Akkamiin achitti dabre. Akka bulchootii fayyaa godina Booranaa jedhanitti nama kunin aanaa bulchiinsa naannoo Somaalee keessa gallakkifame. Naannoon Tigraay filannoon Itoophiyaa dheerattullee isiin filannoo mataa ofii qabaachuuf muratte. Paartileen mormituu siyaasaa Itoophiyaalleen deemsi siyaasaa Itoophiyaatii fi waan fulbaan 30 duuba ta'uu danda'a jedhan irratti yaada mataa isaanii kennanii walii galan. Koronaan addunyaa marsee manarra jireenyi akkamiin jira. Bara akkana kan keessatti namuu waan danda'uuf waan beeku wal barsiisa. Kan manumatti walii sirba. Kan ulullee walii afuufee wal gammachiisa. Jalan irratti oolmaa daa'imtuu biyya dhageenya waan hafedda barra. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu kibxata har'aaf ana jaallannee gammadaati. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessa hagayya fuula keenyaa gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuurraa kan ka'e mootummaan amma jiru kan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed jalqaban kololeessaa qabee aangoorra turuu waan hin dandeenyeef jecha yaada afur mootummaan dhiyeesse keessa paarlaamaan Itoophiyaa tokko kan ta'e hiikkaa gama heeraa barbaachuusa jedhu raggaasisee jira. Miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen ta'an kanarratti mormii dhageessisanii jiru. Yaadi kanneen biroo mootummaan dhiyeessee ture paarlaamaa biyyatti diiguu, yeroo labsiin hatattamaa hojiirratti oolu dheeressuu akkasumas heera biyyatti fooyyessuu ka jedhu ture. Boordiin filannoo guutuu biyyaa gamasaan sababaa weerara dhukkuba COVID-19 filannoon saganteeffamee ture akka gaggeessuun hin danda'amne beeksisuunsaa ni yaadatama. Kanaaf amma paarlaamaan mootummaan amma jiru baatii onkololeessa boodas biyyatti akka bulchuu danda'u gochuuf fala gama seeraa barbaachaa jira. Hiikkaa seeraa barbaachuu inni jedhu keeyyata 54 lakkoofsa 1. Keeyyata 58 lakkoofsa 3 fi keeyyata 93 irra jira jedhamuusaa mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Koreen waliigalaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF filannoo waliigalaa guutummaa Itoophiyaa yeroo biraatti darbu mormee jira. Koreen kun sadarkaa bulchiisa naannootti ofiisaa filannoo gaggeessuuf murteessuusaas beeksise. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed karaa heeraan ala ta'een aangoorra turuu fedhu jechuun simateera. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni gamasaan murtiin TPLF kun seeraaf heeraan alaa jedhee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas akka jedhetti qaami kabiraan kamiyyuu sadarkaa kamittiyyuu haa ta'u filannoo gaggeessuu hin danda'u. Koree waliigalaa TPLF keessatti namni miseensa gameessa ta'an tokko torban darbee walgahii muummichi ministeeraa mormitoota waliin gaggeessan irratti filannoon maaliif yeroo biraatti akka darbu ta'ee jechuun gaafatanii turan. Dr. Abiy deebii kennaniin mootummaan inni amma jiru kun isaati duraan keessa turte sana miti. Amma al tokkotti sagalee tokko qofaan hin murteessinuu jedhan. Amma ka jiru kanneen shororkeessummaan himataman akkasumas kanneen gara biyya alaatti baqatanii turan sagalee waan qabaniif mari'annee waliigalteerra geenyaa jechuudhaan deebisan Dr. Abiy. እሱ አንጻር ከሰው ድርጊት አንጻር ምናልባት ለፌዴራል መንግስት እና ከብልጽግና ጋር መነጋገር መወያየት መፈታት አለ karaa dhaabbata keessaniin paartii badhaadhinaa waliin haasa'uu mari'achuuf hiikuu qabna. Sirri miti ka jettan yoo jiraate paartiin badhaadhinaa mari'achuudhaaf qophiidha. Keessa isaa rakkoon yoo jiraate sirreessuuf qophiidha. Asumaan isiniinis ta'e dhaabbata keessaniin maal hojjechuu kan hin barbaadu naannoo isin hooggantan keessatti paartiileen morkatan ba'anii galuu dadhabuu isaaniitiin deddeebisanii himannaa dhiyeessaa jiru. Dimookiraasummaa achumatti shaakalaati nutis isinirraa akka barannu yoo gootan gaariidha.
Isachi jiru tu hiiktanii. Gama keenyaan garuu dhimmi ilaalamuu qabu yoo jiraate akka dhaabbata seera qabeessa tokkootti si waliin dubbachuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf yoo balleessines sirreeffamuuf qophiidha. Kan mariidhaan hiikamu kamiifuu nuti qophiidha. Achitti ukkaamsaa asitti mari'annu ka jedhamu taanaan garuu hin hojjetu. Diimokiraasiin bakka lamatti akka lamatti hin hojjetu. Gama kaaniin paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf addunyaa ka ta'an Awwaluu Abdii deebii kennaniin yeroo isaatti filannoo gaggeessuuf paartiin isaanis ta'e boordiin filannoo qophii gaggeessaa eega ture booda weerarri vaayirasii kooroonaa uumamuun rakkoo fidee jedhan. Kanaaf aangoo siyaasaa caalaa nageenya uummataa fi ilaalcha kennuun barbaachisaa waan ta'eef weerara kooroonaa ittisuuf hojjetamaa jira jedhan. Filannoo kan ilaaleenis akka jedhu obbo Awwaluun. Deemsa seeraa hordofee keessumaa baatii fulbaanaatii booda filannoo waan hin geggeeffamneef jecha mootummaa nama jiru maal taasisa jiru gama heera mootummaatiin qaamni dhimmi ilaallatu carraa jiran dhiyeessee jira. Kanaaf furmaata karaa heeraa argata abdii jedhu qabna. Paartilee mormituu waliin mariin gaggeeffamuusaa kan dubbatan obbo Awwaluun yaada furmaataa fooyya'aa kan Itoophiyaan danqaa siyaasaa keessa seente keessaa akka baatu gochuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa maraa barbaachisaadha jechuudhaan gamtaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa yaadachiisee jira. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiruu fi manni maree bakka bu'oota uummataa kanarratti tattaaffii addaa godhuunis irraa eegama jedheera. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa erga Tujubee dubbisa. Manni maree kun kaleessa gara galgalaa ibsinni marsariitii irratti maxxanse sababaa weerara COVID-19 yeroon filannoo dheerachuunsaa kan dhaqqabsiise gama heeraatiin danqaa uumuu qofa utuu hin taane rakkoon siyaasaa guddaan akka uumamuuf sababaa ta'ee jira. Danqaa kana keessaa ba'uuf mootummaaf paartileen siyaasaa yaalii gama adda addaa gochaa jiru ka jedhe manni maree gamtaa paartilee siyaasaa kun yaada furmaataa ta'a jedhe shanillee tarreessee jira. Ibsa sana keessatti yaada furmaataa tarreeffaman keessaa tokko keessatti akka ibsametti keessumaa filannoo gama laaleen carraa hegeree biyyattii wal ta'uun murteessuun mirgaaf dirqama qaama maraa waan ta'eef filannoon wal qabatee yaadi qaama sakamirraayyuu dhiyaatu marii bal'aaf waliigalteerra ga'uuf barbaachisaa jedha. Kana raawwachiisuuf paartiin biyya bulchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa itti gaafatamni guddaan akka irra jiru gamtaan mana maree kun yaadachiiseera. Ibsisuun itti dabaluudhaan rakkoo amma uumameef furmaati gama seeraa qofaa utuu hin taane kan siyaasaas jiraachuu hubachiisee jira. Gamtaan mana maree kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa kun paartii biyya bulchu dabalatee gamtaa haaraa paartilee morkattootaa mara of keessaa qabu jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaase. Naayijeeriyaan diinagdeen akka hin miidhamne gochuudhaaf uggurri vaayirasii kooroonaa ittisuuf keessee turte hanga tokko laaffistee jirti. Tarkaanfiin wiixata kaleessaa fudhatame kun torbanneen hedduuf guutummaa biyyattii keessatti uggurri hojiirra oolaa turuu daldala miliyoona hedduu eegamiidhee booda. Qeeqxoonni garuu uggura kana laaffisuun fayyaa uummataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jechaa jiru. Tonin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Horeen Oromiyaa waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa araarsuuf hojii jirtu vaayirasii koronaa kana jidduu dhufee jennaan socho'uu dadhabnee jedhan. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa gooban oola ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa jaarmarroo kumaa dirribaa mootummaa rakkotan furuu fi qophii hin jiru jedhee jedhe. Koomishiinarii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa immoo waraanii shanii harka kennatanii karaa nagaatiin galuu fedhanii jennaaniif tarkaanfiin isaan irraa fudhatamtu hin jiru jedhanii jedhe. Naakoor Malkaatti nu erge. Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa bosona keessa hidhatanii socho'an jidduu wal dhabdeen jiru akka furamu yaalii gochuu jalqabus sababa weerara vaayirasii kooronaarraan kan ka'e sochii gochuu hin dandeenye jedhan walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana hoolaa. Amma jidduu kana keessatti waa'een koronaa kun baay'ee hunaasisee baay'ee sochii gufatee jira. Kanaafuu homaa hin sossoone illee naannotuma hafnee wanti nu yaadni jira maal ta'e afaan tokko oduu dubbattu aadaa fi safuu tokko oduu qabu Oromootu wal waraanuun kun safuudha. Amma yoo wanna gaarii asii mootummaarraa argannee yoo wanna nu kaa'anne san qaxxoolee nu kaa'anne san wanni nu jenne kun yoo mootummaarraa kallattii nu qabatu malee dhabnee immoo qaama immoo waraana huura jiru kan ammoo dubbisu
sun nitti tolle maaliifini waan ta'e dhufatanii isaan haga ammaa diratti kan huura jiraatanii kanaafuu mootummaan amma warra huura seene kanallee immoo asoggottoo deebi'anii jedhan maal godhaa fi attam godhaa haala duree mootummaan mijeessutu dura jira. Waan qabatamaa tokko argannee wanna arganne sanillee sanadi tokkollee lafa kaa'annee gadiin booda immoo warra amma qabsaa jiru kanallee dubbifnee as Itoophiyaa keessatti ta'ee biyyoota ollaa irratti ta'ee haala mijeessina jenneeti malee wanti kanas yaadne jiru. Haalli weerara koronaa erga gargar bahee booda tattaaffii isaanii itti fufuudhaaf fedhii qabaachuu fi gamni lamaan waliigaltee nagaadhaaf qophaa'uudha yookaan immoo miti jechuudhaaf osoo mariisisin dubbachuun rakkisaadha jedhu Abbaa Gadaa Goobana Oolaa. Koree fala barbaaddu dhimma Oromoo fi Oromiyaa malee dhaabbatni tola ooltummaa furtuu jedhamullee mootummaa fi riphee loltootni akka mari'atanii rakkoo isaanii karaa nagaatiin furatan haala nan mijeessaa jedhee ture. Ji'oota 2 dura muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed akka lakkoofsa Itoophiyaa baatii gurraandhalaa bara 2012tti mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti dhiyaatanii wayita haasaa taasisanittis gaaffii dhimma kana ilaalchisee gaafatamaniif yeroo deebii kennan rakkoo mootummaa fi riphee loltoota jidduu jiru karaa nagaa fi mariitiin furuudhaaf mootummaan isaanii qophaa'aa ta'uusaa himanii turan. Dhimmi kun eessa akka ga'e gaafachuudhaaf Komishinara Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaatti bilbilee turre akkas jedhan. Jennoon mootummaan naannoo Oromiyaa keessa mootummaan federaalaatis ibsa nama kamiifuu galu ibsa kenneera. Namoonni kana booda karaa nagaatiin deebi'anii karaa nagaatiin uummata keessatti socho'uu barbaadan ilaalcha qaban qabatanii karaa nagaatiin qabsaa'uu sossoo'uu akka danda'an karaa kanaaf mootummaan balballi isaa banaadha. Yoo akka gareettis dhufanii mootummaa wajjin dubbachuu barbaadan dhuunfaadhaan galanii yoo uummatattis makamuu barbaadan as keessatti wanni adda ta'e tarkaanfiin adda ta'e wanni fudhatamu kan hin jirre ta'uusaa. Kana alammoo kana booda karaa seera alaatiin diiguudhaaf humna sossa'u kamiyyuu immoo mootummaan dirqama olaantummaa seeraa kabachiiseef heera biyyattii kabachiisuun dirqama isaa waan ta'eef tarkaanfii fudhateeti biyyattii keessatti nageenya buusa. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa dhimma kana irratti akkas jedhu. Waraana banee jiru waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusaan bakkuma kaleessa jiru jira. Duulli itti banamee jiru mootummaatiin banamee jiru. Kana irra qolachuutti jirra. Kanaan dura dursee kan dhukaasa dhaabee adda bilisummaa Oromoo labsii baaseen waraana bilisummaa Oromooti. Sun ammoo qabiyyee fi bakka kanaan dura lolaan qabamee waraanni bilisummaa Oromoo harkaa qabuyyuu hanga harkaa baasuutti gara dogoggora tarjiimootti kan inni nu geesse. Ammallee taanaanis sochii uummata ofii yaallachuu fi balaa namni lolachuu hin dandeenye namatti dhufe kana irraa wal baraaruuf adeemuu fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu ofiisaa hayyame dhukaasaa hin jiru. Dhukaasa isatti banamedha ofirraa qolataa jira. Dahoo amma dhukkuba kanaan dahatameetiniin adeemaa jiru immoo yoo laalte uummanni bakka nu sochoodus dabalatee bakka nuti irraa hin jirrerraatii guutummaan guutuutti labsii silaa dhukkuba kana ittiin dandabatani dhukkubicha caalaa gara duguuggaa sanyiitti nama geessu labsii uummata ittiin mana hidhaatti guuruuf ajjeesuutu adeemaa jira. Haala akkasii keessatti taa'anii ilaaluutu hin danda'amu waan ta'eef inisheetivii akkasii fudhatee mootummaan waraana isaa konteeyindi godhee naannoo jiru irratti dhukaasuu yoo dhiise wanti itti deemee dhukaasuu hin turre kanaan duras hin jirusi. Kanaaf gama mootummaa irraati ka jalqabuu qabu waan ta'eef gama keenyaani yoo achii jalqabe dhimma hin qabu. Hanqanaachi karaa keenya wanti jalqabuuf jiru hin jiru jechuudha. Ajjechaawwan torban darbe godina Wallagga Lixaa aanolee tokko keessatti raawwataman jedhamanii turaniif jiraattotniif maatii keessaa humnootni nagaa eegumsaa mootummaa namoota nagaa ajjeesan jedhanii komii dhiyeessaniif deebii kennanii turan Komishinar Jeneraalli Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa. Kan jiru kan ajjeesu waraana shaneeti shifta daggala jiru humni nageenya humna kana hordofaa akka jiru odeeffannoo qabna. Kana ala naannoo humna nageenya keenyatti uummata nagaa dhiisita warra kaan irrattuu baay'ee tarkaanfii fudhatame hin jiru. Komii gama mootummaatiin lammiilee nagaa fi aangawoota mootummaa sadarkaa garaagaraa jiran irratti ajjecha raawwatu jedhee dhiyeessuuf ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa deebii kennanii jiru. Uummanni bal'aanii hidhatee hin jirre ajjeefamaa jiru miidiyaa carraa argatee hafuura baafate hundumaa irratti kanu ajjeesee humna mootummaan hidhachiisee bobbaase hawaasa keessa jiru beeknu jedhanii yeroo
yeroo himatanitti namni biraa immoo lakkii ka'ati himatte miti isati ijaan argite sanayyuu miti kati geessu jedheetiniin yoo sana gara keetti quba qabu kun madaalli tokkollee kaasuu hin danda'u. Ajjecha akkasii ka gaggeessu waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane uummanni bal'aanis abbaan irree kunis kana quba qabaa mootummaa abbaan irree waraana paartii siyaasaa tokkitti akka tiksu bocee tolfatetu nama ajjeesutti jira. Waraanni mootummaa sababa keessaniif bakka sanatti akka bobba'u mootummaan kan inni ibsu biyya tokko keessatti qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jedha mootummaan. Isin biyya tokko keessatti qaamni hidhate lama jiraachuu danda'a jettanii amantu? Mootummaa kana karaa nagaan jijjiiruun erga hin danda'amne karaa nu baasu filannee adeemutti jirra. Tokko injifachuu yeroo danda'etti qawwee namni yookaan gartuun lama qabachuu hin danda'u jettarraa kan hafe har'a afaanii yoo jette sun afaanumaanii bakkuma ati yaaddee ittuma ati dubbatte sanatti hafa malee lafarratti ta'uu hin danda'u. Humnaan jijjiiruuf deemutti jirra. Humnaan immoo akka namni lama qawwee hin qabame gochuu yoo dandeessa ta'e gochuu qabda. Hin dandeessu taanaani afaanumaan dubbatta nuti immoo waan jijjiiruu dandeenyutti beeknu eessaa taane har'a eessa jirra borummoo garamitti deemna ka jennu beekna. Kanaaf karaa nagaa wanti jedhan hin jiru. Karaa sana immoo ka cufe nu miti. Warra aangoo uummanni silaa itti du'ee nagaa waaraa fi rarraga bilisummaa gara walqixxummaa namummaatti wal adeemsisaa ture sana sharafetu aangoo irra jira waan ta'eef warra akkasii immoo nagaan beekanii afaan isaanii beekanii itti dubbachuu jirra afaan nu beeknuun nuttaa dubbatan. Waldhabdee mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mudate kanaaf carraan karaa nagaatiin ittiin furuun danda'amu yoo jiraateef gaafannee Kumsaa Dirribaa akkas jedhan. Haa nagaa kana beeki. Maatii keenya caalaa namoota firoota keenyaa warra jaallannuu fi baay'ee nu mararfannu maatii waraana bilisummaa Oromoo hundaa caalaa namni akka qe'ee keenyatti dachaanu barbaadu jira jettee hin yaadiini. Namni akka keenyatti ba'aa kan ofirraa buusee galee jireenya dhuunfaa keenyaa jiraachuu barbaadu jira jettee hin yaadiini. Abbootiin irree hanga jiraatanitti abbootii irree kanaaf ri'aakshiiniitu jiraata. Furmaanni nagaa suni balballi isaa hanga uraa qaawwa lilmee tokkoyyuu karaan irra darbadhibe jennaani qabsoon bilisummaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo kumni itti fitimame gara dabarfame kaleessallee wanni watwaatamaa ture ka hunda hirmaachisee fi carraa miilan argame kana gara goolabuu sirna abbaa irrummaa gara nagaatti nama tarkaanfachiisu rarraga bilisummaa fi nagaa waaraatti nama geessu tolfachuutu nurra jiraata malee barra akkaataa kanaan dhiiga namaatiin taphachuu bare gara barcuma aangoo siyaasaatti geessuun bor rakkoo fida jedhamaa turetu har'a rakkoon sun ifee mul'ata irraa hafe wanti adda ta'e hin jiru. Guyyaa itti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo xumureetti argatu ilaalchisees Kumsaa Dirribaa akkas jedhu. Guyyaan suni guyyaa itti mootummaan abbaa irree aangoo barcumaa humnaan qondoote irra taa'urraa jiguu fi uummanni ammoo ilmaan isaa isa keessaa bahan haqasaa hin dabsineef hin sharafne gara mootummaa ofii dhaabbachuutti gaafa guyyaan sun dhaabbatee tokko har'arraa kaasee Oromiyaan bilisoomte jedhamutti gaafati guyyaan sun. Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaa hidhattootni shanii godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti harka kennataniiru jedhan. Dhimma kana irratti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa deebii kennaniif dhimma nagaa Oromiyaa ilaalchisee waan kana irraa hafe sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Afaan Oromoo bor galgalaatiin itti deebina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amborraa. Bulchootii biiroo fayyaa godina Booranaa namichi vaayirasii koronaa qabu kadhiyoo tana aanaa mooyyaleeti. Dadhiisan suni balleessaan ta bulchiinsa aanaa Somaaleeti jedhe. Akka itti gaafataman biiroo fayyaa godina Booranaa Abroo Badengee jedhetti nama vaayirasii qabu kana aanaa Somaaleetti adoo qorannoon dhiigisan deebiin iyyuu jimaate dabargata lakkise. Bulchiinsi biiroo fayyaa aanaa Somaalee immoo dogongoraan gallakkifamee jedha. Galmoo daawwititti nu erge. Akka aangawoonni waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalee jedhanitti Mooyyaaleetti namni dhibeen koronaa irratti argamu yommuu ka jalqabaa kun ji'a darbe kana Keeniyaa gara Itoophiyaa seene. Abduu Bawaaqoo hojjetaa waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalee namni kun namoota 40 duukaa akka biyyatti deebi'ee dubbate. Mooyyaalee keessa garkuuta Soomaleeti fixatee jira guyyaa 7 sadii turee jira saampilii deebii riizaltiin odoon deebii jedhamee gadhiisan isaan riizaltii yeroo eeggachuu dhiisanii.
Rooba Dengee hoogganaan qajeelcha fayyaa godina Booranaas namoota kunneen harka warra bulchiinsa naannoo shaniitti adda baafamanii turan 40 keessaa kan qorannoof saamudirraa fuudhame nama muraasaa jiran. Warri kun yoo jimaata darbe kana gara hawaasaatti malan konkolaataa fi namoota godina Booranaa keessatti wal qunnamaniiru jenne mara isaanii adda baasneerraa jedhu. Keessumatti konkolaataa naannoo keenya waan ta'eef konkolaataa sun keessa nam shanis jira. Konkolaataa lamaan keessa isaan shananis adda baasnee kwaarantaayini goone jirra. Man isaan itti goranii nyaatan jedhanis warma sun keessa jirus kwaarantaayini goone jirra. Akkasumas man sunillee biifa adda addaa itti biifnee jirra. Naannoo sunitti hardhallee biifaatu moollee guyyaa gar 3-4 akkas deebi'a biifa jirra. Waa'ee namoota utuu bu'aan saamudaa ergame hin efoomin mooyaaleetti to'annaa aangawoota naannoo shanii jala lakkifaman kana obbo Isaaq Hasan hordofaa waajjira eegumsa fayyaa naannoo shanii ka'ana mooyaalee gaafannee akkas jedhan. ልጆቹ ነው ተሳስተው ነው ተለቀቁ እንጂ አውቀው አይደለም። ይህን ካራንቲን 18 ቀን ነው ቆየ። Akkas jedhu obbo Isaaq ijoolleetu dogongoraan lakkisan garuu namni kun warra duukaa dhufe waliin guyyoota 18f adda baafamee ture. Saamudii ergames waan tureef ijoolleen dogongoraan gadhiisanii jechuun dubbatu. አውቀው አይደለም ተሳስተው ልጆቹ ተለቀዋል። Aangawoonni waajjira fayyaa naannoo Somaalee fi Oromiyaas namoonni garas naannoo kibbaatti malan kun amma naannoo bulchiinsa kibbaatti adda baafamanii hordofamaa jiraachuu dubbatan. Obbo Isaaq akka VOF manittis poolisoota 2 dabalatee namoonni 9 kan warra kana mooyaaleetti duraan gargaaraa fi to'ataa turanis amma kophaa tursiifamaa jiru jedhan. Rooba Dengee hoogganaa qajeelcha fayyaa godina Booranaa ammas namoota daangaa darbanii seenan qorannee saamuda gara Adaamaatti ergaa jirra. Haga laaboraatoorii Yaabalootti banamuuf jedhame hojiif ga'utti jedhu. Wanni kun inni negative pressure jedhanii negative pressure qabaachuu qaba manummaan sunu maasiraalee adda addaa barbaachisaa real time PCR maasii kan jedhanii jira. Kan immoo naannoo irraati argannee jirra miliyoona 1 fi birrii 81 gatiinis kana tokkoyyuu sungalee nu bir dhaqqabee jira. Kuta 3 laaboraatoorii veterinary regional lab magaalaa Yaabaloo keessa kuta 3 argannee qopheessaa jirra. Eegu kuta qopheessineen duubatti wanni suni raakii tokkoon lakkaan lafirratti qabaachuun qabu epox waan jedhanii jira. Epoxii kana mana keessa galcha jedhanii epoxiin kun immoo naannoo kan hin jiru Finfinnee qof jira. Namaan wal dubbannee garbirri kun 69 fixa tullee birrii har'a kun amma reefu akkaawuntii galchinee fi boroo fi iftaanaa isaan dhufanii waan kan nu galchan taasisaa jirra. Kuni alatti immoo waan maayikiroosentriifuu jedhanii fi deengaa dallasii kaasa refrigerator negative 70 degree Celsius fayyadanitti jira. Kun immoo ganaa dhufaa jechuudha. Obbo Roobaan laaboraatoorii Yaabalootti kan dhaabatuu fi waan mooyaalee keessa laaboraatooriin akkasii dhaabatee hin jirreef erga jedhaniin booda laaboraatooriin kun yoom akka hojiitti seenu garuu tilmaamuun ni ulfaata jechuunis dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Viiyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarra nama waan beekuuf danda'u wal agarsiisuu jira. Wal barsiisuu jirallee qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektu har'aatti nama manumuu fi taa'eetiin muuziqaa aadaa ulullee afuufee hariyootaaf hordoftoota isaa miidiyaa hawaasummaa irratti bashannansiisu karmaan durallee feesbuukii keenya irratti sanii dabarsine obbo Daanyee Baayyuu sanitti himne waan inni hojjetu. Obbo Daanyeen Ameerikaa Meerilaand jiraata. Dhukkubi kun hamaaf waan nam dhibbus ta'us hoodachuu wayya jedheetiin afaan umufiitiin nutti himu. Tikis gammee dubbise. Obbo Daanyee Baayyuu dhalatee guddate baadiyyaa Salaalee bakka Kolfee Biriitii jedhamutti. Meeshaa muuziqaa aadaa ulullee amma dhagahaa jirtan kana taphachuu ambareessachumatti. Abbaa kiyyatu ijoollummaadhaan ulullee tolchuudhaa fi taphachuu na barsiisee jedha. Haa ta'u malee isaaf muuziqaanii fi suura kaasuun hoggaa hojii fixe waan itti deebi'u. Ogummaanii fi barumsisaa waan biraati. Yuunivarsiitii Finfinnee Yuunivarsiitiitti kan barsiisaa ture iyyuu amma biyya kana dhufutti ergan biyya kana dhufe immoo maastarsii akkaawuntiingiidhaan hojjedhee Maharishii Yuunivarsiitii of Maaneejmentii irratti achi eebbifamee ergasii gara diitii kana dhufee Silver Springin jiraadhaa. Kana nama jechaa jiru faayinaanshinaalistii yookaan ispeesifikaalii XBRL anaalistii jedhamee kan hojjechaa jira. Kana fakkaata Daanyee Baayyuu barbaachuu wadaati. Obbo Daanyeen ulullee taphachuu akka itti jalqabee fi jireenya isaa guutuu keessatti ishee of biraa dhabuu akka hin dandeenye hoggaa ibsus. Ulullee daa'imummaadhaa jalqabee sana baradhe kunuunsiin jedhe gabra gurraachatti sanni
secondary school baradhee san bahee ergasii Finfinnee University gammee baradhus baradheetuman deemee ergasii hoggaan Direedawaatti barsiisaa ta'es baradheetuman deemee ergasii gara Finfinneetti deebi'ee hoggaan barsiisaa ta'es hoggaan baradhus baradheetuman jira yeroo biyyanas baradheetu dhufee ishiin nagiraadha wanti beektu. Gaariidha egaa mee warra Facebook irratti sin hordofnee fi hojii kee amma ammaatti hin argineef yeroo weerarri koronaa jiru kana yeroo mana teechuu akkamitti argatta kaka'umsa san guyyaa guyyaan taphachaa jirta Facebook kee irratti akkan arguun. Ammalee duraanis illee wanta taphachaa ture garuu amma xinnoo ishii waan mana ooluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu wanni nutti dooree. Namni beeknu amma du'aatii jira duraan waggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba nama garuu wanni kun hin darbataa amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'ii taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa kanaaf jecha tanan itti cimee to'ii hojjechaa jiru kun. Fuulleffattee hin jirtu fakkeenyaaf haashtaagiin as jettu yeroo hundaa haashtaagiin kee be optimist sunis jechuun afaan oromootiin hoodadhu akka jechuuti. San akkamitti filatte durumaan uuman kee akka namuu. Uumama kiyyatti akka natti fakkaata gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisaan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni ammas gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee wal qeequu malee wal lolchuu malee namni akkanatti wal jajjabeessu hin jiru mee kana wayyaa laata jechuudhaaf kanani. Hoggaa mana oollu kan ammoo kanumatti dhiphatanii tumas moofachi soofarratti asii fachi garagaruu of dhiphisuu odoo hin taane amma danda'ame wanna danda'a san wanna nama keessa jiru san. Kanaafuu amaluma kiyyatti akkasii natti fakkaata. Haati manaa kee akkamitti gargaarti? Amma danda'e nama goote isheenis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddii kanaaf nama tokkooti maal kanarratti hiisista maal kanarraa cufu jechuu danda'anii waa'ee Urgeessaa Gammachuu jedhamte baay'ee wajjin gammannee jiran. Oo naannoo kee jiraatte dhuftee akkamiin jechuus hin dandeechi dhaggeeffatootani. Fayyuma. Fayyaadha. Kana hundumaa nuti olaan manaa hin qaba. Hirmaannaan kee akkam? Hirmaannaan kiyyaa akka hin dadhabne bunatti hin raffisaa. Hoo kaameeraa barbaachise kaameeraa maaliin ta'a? Tokko tokko gaa natti toles immoo anis akkasuma naannoodha kaleessa immoo argine ilaalu ni irra gade sirriitti. Gaariidha. Mee amma meeshaa muuziqaatti taphatte kana egaa ulullee jedhama. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti himuu barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabda. Maaliin adda addummaa isaanii ulaa irra jiru san immoo dheerina isaati immoo. Oduu argame qaawwaadhaan dhiyeessanii hojjetamu. Furdinni isaa dheerinni isaa sagalee biraa adda addaa baasa. Kanaaf kanan kun amma kun konduutii jedhama Home Depot bitee san inni hin taane isan yaale amma kun isaan baddu kana kan isa muree sanani diriiliidhaan roora. Kana ka ulullee baay'een qaba gara 10 meeqaati kanan qabu kun. Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiise jechuu biyyaa fagaachuun. Waggaa daa'imummaa baay'een isin taphataa jiru. Baankii amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara waggaa 2 fi wayii ta'eera. Nafsi isaanii amaaru. Waan inni taphatuuf jecha isa kun hojjeta waggaa duraa san. Amma ofii kan inni kaasumarraa baratee ta'ee ofii jechuu qabee. Obbo Daanyee Baay'uutii fi haadha warraasaa aaddee Shawaayyee Urgeessatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
saarra tanum taboriitii waltidachaan ruuf irguta nagaa keessinuu bula taboriitii waltidachaan ansoraa lafeeti. The Voice of America.